Okay. Amma Full information gara qaama isaatii jira seeraatiinis jechuudha. gama heeraatiinis yoo ta'e abbaan mucaan jalaa du'e kun harargee lixaa balballeetti deemee maatii mucaa kanaa akka seeraan to'atu qofa goona. Allake. Itti fufe amma. Tole galatoomi tara takka osoon 8 hin deebine dura gamme ittiin deebuu fadha gamme. Gamme. Gamme na dhageessa. Gamme dubbadhu muti birraa qaasi shaqaa wajjin. Gamme muti rigil. Dubbadhu amma waan si gaafatan deebisi. Okay. Gamme wanni ni si gaafadhu mucaan feerroodhaan cafaqame akkasiimi. Mucaan feerroodhaan cafaqame akkasiimi. Gamme. Yo. Na wajjaase mucaan hoggaa cafaqamu feerroon cafaqameemi. Tole. Jarri cafaqaa ture sani mucaan hoggaa cafaqanii fixan eessa kaaya mucaa? Mucaa khalaas tumanii Mobaayila sitti naa jiru qannas. Efi gurraacha argamte tani malee gurraacha honi beeku. Itti fufe gamme itti fufe. Gurraacha kumfaan Itti fufe. gurraacha amma jaan kana faatu amma maadiin amma ettan koni maadiin amma suuraa inni duba kaaya jiru koni ambarree fuuni me barke jibana irra kaawwataan takka faarratti waan hin balleeyse raayi maaraa ennaan isin ejjiise malee isuma kanaatu ammaan tana gurbaa dubataa jiru kanaatu mucaa sibiilaan isa katume adiidhaan katume kuni dhagaa guddaa fuudheeti qoma keessa tume lafa goggombisanii isa kana cafaqanii allaayiviidhaan bane laayiviinaaf gurraachisu wal moggaa banneeti namni kiyya kana ila dilimaate hayya achiin dhaqa achiin olla kanaan jee waliin naqee kana achiin olla kan jawwaal maal laafu jiru jawwaal kan itti ibsa khalaas cafaqee amma kana achi cafaqanii mucaan kana qattee mire gastiin ukkaanii cufne kana gastiin ukkaanii cufne achi mucaa fuudhanii bakka tan addanaa baase gamme qattee Gamme gaaffii sheekaa naata sii baasaa mucaa san eegatumanii booda eessa kaayanii jarri sun bakkatti nama hidhuun qabammoo ibbira bulchammoo haalatumaan galla keessammoo bakkina wayirra kaayammoo akkam godhan. Itinaadis hoggutak. Itinaadis bakka qajjee irraa eegale qajjee hoggaa jettu maal itti feeteeti qaj jechuu. Gamme. Qajjee hoggaa jettu maal itti feeteeti. mucaan beekaboo rabbi rahmataa godhuu fi mucaa ajjeesan mucaa tumanii ajjeesanii bakka takkaan hundinuu kaaniin bishaan kaaniin fuune mucaa gaara keessa chochiisanii walumaa gala qabanii mucaa geessanii qabrii qotanii keessa kaan dhagarra guuran bas hangana nagareen. Okay, xiqqoo dura akki jette an karaa mucaan sawwaa deemuu hin danda'u karaa inni kuteen beekuu jette gamme dubbiin tee waliin faalleessine. Amma dura xiqqoo daqiiqaa muraasa dura mucaan san dadhabee waa nama jiraatu fakkaatu karaa inni deemeen beekuu jette. Dubbiin lamaantu waliin dhabdu gamme. Ni du'ee tana dubbachuu hin jenne nagisi gurbaa kana takkachiisaadhaan isin hin jee. Mucaan du'ee sheeka khalaas. شيخ الشيخ Tole mucaan السلام عليكم. du'ee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. أني براهين دب أنا منك كذا من دي أمور بمعنى تحكي ميجا ميوبس Reefu kas jee nin براهين أكيد ميجي من هو ورابا مجرى أما مو أني دوئتي أكا غرتي أولي. أولا اللي إجانا ركيجي akkas. تانا مو تناغافت شيخة بالبلا سنين تيك توك كي بنو نمادر كسي سمو إفين فديب بني Eyyo gaafii tana nuu deebise gammeyye. Siitu bane jaalatee bane moo tiktooka kee moonuu banii kana goonaan gon addunyaan nu alaaltu siin jaa moosumaaf banate vaayiraalii harkatu. Gammee kiyya mana sanii deemtee jirta namni waa si godhu hin jiru kaastaa kun abbaa keetti waan teessan takka hin dabsini yoo duraan sodaatti amma tartiibaan Waan takkaan gammeef hima waan takkaan gammeef hima gammee dhage akka firii taatee na wajji haasoytu dhageeffadhu gammee dhugaa kee hubataa jirra si argaa jirra dubbii akkasirra kaayinis argaa jirra ati haqiiqaa akka nuumtu barbaanna. Okay? La arraa addunyaadhaa baroo akiraadhaa baraan isaan sanirraa akka jibaa abbata konkaa osii galte
tumaniiti mucaan anarsii gololche jennaan mucaan anarsii gololchaati jennaan gurbaan gurraachi kuni isaatu sumu jira laayivii naa banaa jeemi jeeti jawwaal isaa koodii banee nattas kanne niin bane kasaa kanaas hoggaan banuu xiyyaa moggaan hin bane gana xiyyaa kasaan ol moggaan hin bane isaan nakkanne amma gana gizee mane wal moggaa bannu inni xiyya naa bane jenna kanne ani sangarmattiin xiyya kana moggaan bane gizee moggaan banu xiyya kana elan namni dilimaate xiyya kana elan namni dilimaannaan xiyya kana irratti xiyya kana nanaqnaan jegas deetan anis oggisaniin gastii xiyya tana isa naqee mucaachi dura lafa cafakan wama xiqqishoo cafakan ganaan ganan jawwaal hoggaan itti qabuuf wama xiqqishoo cafakan kalaa mucaan hangasi du'e bas xiqqishoo cafakan du'e hangasi dhagaa qumarra gadhiisanii sibiila inni gastii tasaatii bane jee koodii bane jawwaal koodii bane nakkan bane jee anumaatti xiyya tana moggaan bane hoggaa rabbina kaase okay ani viva hoggaa keessa inni eeggatu jiranii mucaa nama tokkoon achi keessaa beeka isaan duraan illee inni eeggatu kaannaaf mucaa sanii warri baraarii lama kan waliin dhufe hoggaa duroo si galtee sababa mucaan na beekuuni garuu isaan silaanuu fudhatee waan maallaqa guyyaadhaan na keessaa fudhatan waan sababa maallaqa duraan guyyaa. Okay, gamme. mee oggu takka sheekha amma bakka gartee mucaan kun awwaalamee jee sana haa adda nuu baasu maalii fi abbaan kun as ta'a abbuma akka keenyaati rabbiitu gartee waan kana oromotti fedhe waan kana arku adda baafachuun barbaachisa waan ta'eef hoggaa gurbaan kun awwaalamu obboleeyyii gamme rabbi raabatu tidhiiti mucaan kun hoggaa gartee dachii kan wajji qottee moggaa dhaabbattee ijaan gartee sagaleen teejitaa jirti gaafiin tee naagaltee gadaayenaa sii gaafata abshir meerra deebi'een si gaafadha gammee kiyya mucaan kun du'uu ragaa baatee jirta qabrii qottanii harka keessaniin awwaaltanii gamme banadhu abshir gamme banadhu abiib banadhu maayikii gamme gamme maayikii banadhu takkaa silkii sirriitti maayikii walamu jirta yaa okay ilaa miti laal eega baaftee tartiibumaan jalqaba irraa hanga dhumaatti maatiin akka sabruuf uummanni akka amanuuf qulqulleessitee keessaa achi baata. Yeroo mucaan sun du'u qabrii isaa eega agaratte waliin qottan moo isaanumaa qotee keessa kaa'ee gaafii kana deebisi muti irra qasa. Gammee muti irra qasa. dhagaa jirta Ani shabakaa kiyyaan na qabaa jira shabakaa kiyyaatti na qabaa jira beeyte. dhaab dhaab Bareedduu akka mucaa godhaatti hubuu takka. Okay, gammee amma ni girta dubbadhu gaafii gamme amma deebisee. shabakaan kee bareedaadha gamme yeena dhageessaa wanni eddanuu baaftu mucaa san yeroo qabrii qottanii awwaaltan atiitu qabrii wajji qotee awwaale moo ni agarte moo isaanii awwaaluu agarte moo siif himan Abri ni nagare boo adra addunyaa baroo karaadha wajjin dhaqanillee wajjuma dhayne. wajjuma qottan wajjuma awwaaltan gamme okay gaafiin tun deebitee jirti reefu hoggaa haasuun mucaan Ustaaz afaan makeetti gaa gurbaan guddaan sun maal luun jee mucaan sun ni jira ni bahaa eeggadhaa jechaa ture reefu moggaa gabbuu hunda kana naa qabadhu. fayyaa qabaa jee inni lakki Yes. inni maafiyaa guddaadha laalamma wanni takkittiin beekamuu qabu lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu be as jala taa'ee nu dhageeffataa jira inninis lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu lubbuun mucaa saniitis lubbuudha achirraan nama islaamaa ka oromoo ka obboleeyyan kiyya jiru ajjeesan tabiraati gammeen reefu hoggaanii fi isin nutti dhuftan je'een gurbaadhaan haasawaa keessa yoo yaadattan isin yoomiyaa deemmattaniiti nutti dhuftanii baraarii lamaa jira jettanii je'een yeroo kanaan lakki nuti baraarii miti nuti an barbaraarii miti je'eetiin if beeksisee je'e soo amma haasawa keessatti gammeen reefu anis baraariin ture waan mucaa tokkochi keessaa beekuufiin
موبايل قياس نسامني بهدي دبين تونس بودرت نقول كلها ولا قبض جيتي يادا سيقالي أما قاعد دبين اتئانتو جروان كان دبال جروان كان هجتا جرو tokko tokkotti tokko footoo si duuba jira akkuma amma namni kumni diida mishan laalaa jiru footoo jalaachi jeyi maqaan isaa Mahdiidha haati isaa akkuma ateettetti Somaaleedha abbaan isaa Oromoodha obboleettiin isaa takka Saudi Arabiyaa jirti obboleessi isaa tokkolleen Kaayiroo jiraa jette ustaaz oduu sirrii yoo barbaadde waa'ee isaa irraa kun mucoo sardu bislaam mucoo sirrii girtu sana la mucoo inte eenyu Mustariyaa mustariyaa jiru bistaan usiila tana mustariyaa dubbadhu sheekan Mustariyaa na dhageessa ani gammee biratti dubbiin ammallee na hafte reefuun tanaa damina kiyya bakka tanatti deebinaa obsi dura gurbaa kana raagatu murru tagammeedha damina kiyya tagammee guututti adda suuta jenne isa raadaba na gammeen du'e awwaalle jee reefummoo afaan sadi dubbataa jira tareefu bar mucaan hin taane bar tareefu dhiisu shuurii mucaan du'e jira baabaa kiyya waa takka afaan sadi dubbataa jira gammeen afaan sadi dubbataa jira lamaan gammummaan afaan walqee afaan lama akkana dubbate dabbaal gammeen waa hedduu dubbataa jira afaan lama qofaa miti ilaala bakka kanatti ila uummati waa hubata dhaggeeffadha Shamza asitti tumaatiin mucaa kanaa nama 5 irratti hirmaate maal godhanii waan hojii godhanii adda baasan malee inni tokko dhagaan rukute inni tokko namni 4 reebe inni tokko silkii irratti qabe inni kaan naqee ergasii booddee dhaqanii wal gargaaranii boolla qotanii keessa buusanii biraa deebanii jechuudha. Amma maaliif jalqaba afaan sanii dubbate ka jedhuufi jarri wal sodaattee jirti. Xiqqoo amma jalqaballee maal jedhee awwan sin ajjeesu ta'ee jedhee kakataa ture jechuudha. So dubbiin amma mucaa gammee kanatu firii jira malee isaan amma gammeen kun waan isaan biraa baheef dhugaa baasee malee jarri wal sodaattee jirti kana quba qabaadha. Yes, thank you. Akkana. Dubbiin gammee ustaaza kiyya dhiifama naa godhi afaan lama afaan sadii keettanii fi bareegidhanyaa shuurii ta shakkii takka hin qabne ta duraanii hunda hubachiisaa hadiisaa ta qabrii geessee mucaa isaanii wajjin awwaalu dhibba wajjin awwaalee jira yoo badiillee ta'e gammeefis badiin ni qabu murreetuma yakkamaa goona malee gammeen afaan shaafaan jaakaasii booda irraa bartu hin jiru afaan tokkichi mucaa wajjin awwaaluu qofa bakka allake. Akkas. Waa'ee nama kanaatiif ammoo ustaaza muciyyoon nutti haa himtu maqaa isaa haadha isaa qe'ee isaanii isa eeruusaa isa sirri beeka waliin gadda. Eeyyoo mee takka mustariyaadhaaf maayikii kanneen. مستريات تبدو السلام عليكم شيخة وعليكم السلام ورحمة الله أنا بري خانين جي أما دبي يعني تمجاخنا بكايت تسني قد علاز غيرو جمع رمالي في جولة إساو جين غرمويته مجاخنا جيسيس تخون هديدا ده خون هركاربا خون دغان ده جرساني سمالي فيري هنغورتينا مكا غنده إساني تيفي مكا إساني هركاين كبا إساني أفرن جولة شرنون هركا قبا سمي مستريات جرى شرنون هركا على سالة لا طيب جرى يعني خنين سيفهموا خامج عدا غندي خنمن سنجي جرى را أكستي وليك أبدني جمع الراخة فلتو دعام چانر كذي. أقولك كسمية يا أقولك كمسرية يا سجلة ساورا بدني سجلة تتنا أفرا تاني أكنا جات يشورا جل كبر راخة سمك أسا دسا أباسا بكرلوتا بكفاتي فاميلي سا غوتو ماسا نوي أقولك كبر داون دخل سنو دبيتن. أكسي ميوت الرجل ده نميون. بدأ بالجلجلان ستي ميبران جلجلان ستي ميبران. اتدابي مستريع. اتدابي تاني ورا بنامك. إذا مسدي هذا جو اتدام هذا يصير راموت كودنا. مجاني بكتين دلوتا يسهر رجالي تا أنا حبرو بالبليت تدا. بالبليت تدا أجتشو. أباني سا عمتي. إني مادي عمتي يقين جامع. مكاني سا مهدي أحمد يقين. هيه. إيه. أكاسي جتشو أنا دبالي تيميتين جرا. akkasumatti khanifi gaafachuu qabdan ijoollee waliin gurmaanillee gaafattaniiti. Maqaarraa eegalee iddoo dhalootaatii fi abbaa fi maatii fi hunda tartiibaan nuu himi biyya isaatiis. Laalama sheekhan hirkifadhu maqaan isaa inni yaani dhalootanii Harargee lixaa Aanaa Habroo Balballeetti Maadii Ahmad Yaqiin. magaalaa Balballeetti keessa. Okay. Namuu dhagaysan Mahdii Ahmad Yaqiin.
magaalaa Balballeetti, Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Balballeetti yeroodhaaf amma Suudi Arabiyaa jiraata. Akkasiimi? Yeroodhaaf Suudi Arabiyaa jiraata. Okay. Mustariyaa obboleessi isaa eessa jira? Ummaan isaa eessa jirti? Abbaan isaa eessa jira? Bakka tana dura baasi. Ummaan isaa Somaalee jirti. Abbaan isaa ka jiru wantidha. Maali Balballeettidha. Obboleettiin isaa as keessa jirti. Yaani akkuma isin jedhu obboleessi isaa Kaayiroo jira tokko. Maqaa obboleessaa naanii himtaa kutaa kadhiifama? Maqaa obboleessaa siimuu hin danda'u wanti. Okay. Ani kanin siif hime maadii bas. Maadiidhaan siif hime ani saniin ala waan takka himuu hin danda'u. Maqaa abbaa isaatis siimee mira biyya isaa siimee. Thank you Habibti hedduu galatame dhugaan kennu dhokaatiin sheekha kanuma dhugaan Okay. jiru. Lakkoofsa Achumaan dhugaa kiyyallee akkanaa baastan jaarsi kiyyanarraa tumamee waan ta'eef katumsiises isaanii kawwatumes isaanii maallaqa kasaan isaanii sanirra dabree ammas maallaqa karraa fuudhamu torbaan hin geenye ammallee marrataanii deebanii Okay. saaman jechuu gizee lama jechuudha. Okay, galatoomi. Isaaniif information akka ta'uu fi dabbaal. Contact information isaallee erga Lakkoofsa faamilii anaa kannaaf rakkoon hin jiru. Mucii irraa fudhatiin kannaaf No, lakkoofsa faamilii miti. Lakkoofsa faamilii osoo hin taane lakkoofsuma gurbichaa ni qabda miti. Ka gurbaa Suudii Ani jiru qofa osoo hin taane ilaalle ka maatii gurbaa kun jiru. ka gurbaatis Okay. isiniif hin erga ka Ka maatii gurbaa isaatis jenne, ka waliin isin gurbaa. quunnamsiisuun daddaa. Maarkoos lakkoofsi gurbaatis lakkoofsi maatii gurbaatis jaayiza hundinuu qophiidha. Rakkoon Bakka jiru. isaan qabat isaaniif ergifati eenyu saddeettaniif ergin. Thank you. Okay, ustaaz asii booda maatii dubbisamu akkami? Waan dubbistoo qabatte dubbisa. Tole maatiin dubbisaa. Salaam Barreeffatu jiranii jarri saddeettan. kaanis waraabbatanii kaanii barreeffatanii rakkoon qabu itti deeman isaanuu. Saddeettan oguta ka sheekaa wajjin dubbadha bilbila abbaa biratti kiisi yoo sagalee keenya tol fudhadha sagalee tol kaafadha. Abbaa eenyu maqaan? Assalaamu alaikum adeero. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقام يا أما محمد آدم جامع. Duraan dursee adeeroo Akka- imanaa fi sabrii rabbi si haa kennu. Rabbi nu hunda nu haa sabbarsiisu. Wanni tahamaa jiru kun dhugumatti gadda guddaan nu dhagayamaa. Qalbiin nu cabee jira. Mataa nu gaccabsan ilmaan keenya ijoolleen teenya Suudi Arabiyaa jirtu. Rabbi biratti illee guyyaa boruu ni gaafanna. As qofatti miti. Dubaa adeeroo kiyya wanni niin siin jechuu barbaadu waan amma nuti asirratti jenne tana takka takkaa isii qabattanii bilbila maatii gurbaadhaatis isiniif ergamaa isin gaasilaa manguddoodha haala manguddootii fi akkaataa manguddootis isiniitu nurra beeka akkatti fixxanis isiniitu beeka tana isiniif dhiifna adeeroo guutuu informeeshina mucaadhaa akka qabattan abdiin qaba. Mee maal jetta adeeroo ati dubbadhu yaada sirraa baafna. إن شاء الله غرتوما جزاء ربي سنيا كفلو جزاء كيسن ويابرو ربي برت سنيا سببو أنا المجاهية أنا دلون خينيا أنا أقول له مقالن تيجي بركارا غند بالرجامو تيسون تيجي أشرا أبان كينيا سين نقدر أنا أسمع قدرة علمي كنا أسمع دلته أسمع قدرة ماما Ahmad Adam Jama inni asii ka'ee egaa jireenya kana fooyyeffachuuf ka'ee asii Suudi Arabiyaan biraa deeme achitti akka maletti kunoo qabamee duusaa narra geesse likkii dhaba gatti natti dhagaamee amma gaa eegaa rabbi gaa isin gaa galatoomaa rabbi jazaa isin haa kafaluu amma dhiiga mucaa kiyyaa akka waan ba'eetittiin yaada jazaa rabbi biraa isin haa kafaluu isin hin ja'a taani ummanni gaa na bira jira ummanni amma inni intala isaa fuudhelleen soddaalleen nu bira jira haaluma kanaan nuti amma haaluma isin jettan kanaan qabannee iddoo san jaarsota biyyaatii fi abboota amantii hunda fudhannee deemne dhiiga mucaa kanaa akka baafnu adaraa isinirraa ni fudhanna. Galatoomi adeeroo keenya hedduu ulfaadhu ammallee wanni naa hubachuu qabdan beekii dhiiga mucaa kanaa qofa osoo hin ta'in ijoollee tana harkatti dhiiga hedduutu badee jira. Abbaan mucaa saniitii fi maatiin mucaa sanii maal godhanii akka mucaa kana dhaabsisuu ta'an isaaniitu beeka. Namni hoggaa namni irraa du'e ni gubata. Waa hedduutu tahuu danda'a.
laata dhiiroo mucaan as jala taa'ee nu dhageeffataa jira. Maatiin isaatiis beekamtee jirti. Gandi isaanii beekamee jira. Obboleeyyan isaa bakka jiru beekamee jira. Dhiiroo gocha kanatti fufuu deema moo asitti irraa dhaabbateeti waan amma dura balleeyse himee Oromoodhaaf nagee kan nuu deema. Namni samirraa roobe hin jiru adeerooki. Namni dachirraa meeyre hin jiru. Namni hundi namarraa dhalate. Namni hundi dhiiga qaba, lubbuu qaba, lafee qaba. Gaafa namni kun nama kanarratti badii hojjetu, namni kaanillee badii hojjetu na hafan qabu. Obboleessi keenya Maadii nu dhagayaa jira. Maadii Oromoo guutuu si dhagayaa jira. Gocha arra godhaa jirtu kana irraa dhaabbattee Oromoof nagayani kannitamoo moo namni maatii keetti dhaqee guyyaadhaan yeroodhaan siigalee gumaa irra barbaaddatee yoo fedhan maatumatee sanuu balaarra geessuu dandayan. Balaan ati deemtuun tun si qofa dhaabbachuudhaaf hin deemtu Mahdii. Jala teessee na dhageeffachaa jirta. Rabbiin qaba namaa qaba. Gaafa nama qabe immoo bakka ati harkaan baaneen si qaba. Tanaafuu manguddoo Oromoo abbaa kee hiriyaa abbaa keetii fuuldura kee taa'uudhaaf maatii teetii dhaquudhaaf taa'u jira. Nu dhageessa. Borummoo wanni as deemu waan tanaa olii ta'uu danda'a. Tanaaf ani dhaamsa kan Oromoo guutuu fi Mahdiifillee nin dhaama. Adeeroo nu dhageeffachuu jiru kanaafillee nin dhaama. Tanaaf Mahdii yoo ol baatee waan kana ka dubbachuu barbaaddu taate Oromoo dila kanarratti maatiin tiyyaas nagayaa haa harkattu jettee kan dubbattu taate nagayni ni dhufa. Yookaa ibiddi ati qabsiifte maatii tee keessallee faca'uuf deema. Kuni dhaamsa kiyya adeeroo akkasumatti itti hima. Miceeyoon ammaas teessu kuni jaarsa kiyya cafaqanii miila cabsanii jaarsi kiyya maallayni irraa fudhatamee akkasitti lubbuudhaan bahee jechaa jiran. Badiin gurbaa kanaa ilma kee qofatti dhaabbataa hin jirtu. Dubbiin dubbii shiftaati. Tanaaf qabamtanii obboleeyyan. Arrabooda informeeshinni keessanis guutuu keessan warra Mahdii biraas tatta'aa jirtan gurraachoos je'i hundi keessan takka takkaa keessanitti maatiin keessan beekamtee jirti. Nagayaan biyya teessanii baatanii jireenya jijjiirraaf yoo baatan waan kana arruma asitti dhaabaa ol bahaa ni xumurra waan jiru hunda tartiibaan itti deemna. Ani tanaan isin jaaffitadhe galatooma. Okay, Hamza, nama ol baaftanii keessaan ergeeti information tokko isaan si ergeetiin jira Hamza. WhatsApp ilaaladhu. Dabban sibiila ergeetiin jira. WhatsApp lachuura siif ergee dabbaa illee keessaan Khalid. Professor Koy maatii dubbachaa jira kutak. Koy kutak. Okay, baabaa dubbadha. Duuti tun du'a mucaa kana qofaati miti du'a Oromoo hundaati maqaa Oromoo kennaa hundaa xuraa'e Oromoon bakkuma jirutti akka diinatti Oromoo wal fixxe hojjan Walloo Harargee Arsii Gojjamii maannoo Jimmaa fi kunisitti walitti jira yoo nuun jedhan waan nuti dhimma waanuma uumamee wallaalee kun uumaan ta'e maal taatee ka jedhudha kun safuudha. Ummata Oromoo illee safuu keessa yaadannu gallee jira. Baga hordoftanillee baga irra geessanillee nullee naga dandeettii teenna hayyoonni wal geenne bakka sanis dhaynee tarabbiitillee tanamallee tasartee fi taaftellee furmaanni akka kaayam yoo heeran deemte heeran heerri diddu seeran irraan nafnu ulfaadhaa jiraadhaa rabbi bakka jirtanitti isinaa tiisuun ulfaadhaa jira rabbi isinaa jiraachisu isinii jenna galatooma. Galatooma isinii jenna. Galatooma asiya tokko isaan maaf jechuun dhaamsuma gabaabduu dabarsuu dandeenya. Isaan illee nu wajjin jiru. Galatooma ulfaadhaa abbaa keenya tarii Waaqayyo waa malee waan godhu sababa keessaniin qabatee sababa mucaa keessaniin qabatee tarii Waaqayyo waan Oromoo keessatti waggaa meeqaaf deemaa turte kana gara seeraatti yookaan gara furmaataatti geessuuf ta'a. Isin hin gaddinaa Oromoonni nuti
waan dandeenyu isin bira jirra. Wanti gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate kun ijoollee namoota bebbeekaa jira sirra Shee Hamzaan hin jira Dabbaalfaa hin jiru namoota baay'ee jira dhiyaattanii nu gaafachuullee hin dandeessu. Nuyi yaadaanis karaa hundumaatiin isin bira jirra isin jajjabaadhaa maatii keessan waaqayyo jajjabina isinii fakkeenya jechuu barbaadeeti. Ulfaadhaa. Damin tura. Ustaz waan ati reefu kaaftee jira gurbaa saniin yoo ergaa qabaatte yoo dhugaa himuu barbaadde yoo ifa oolchuu barbaadde waan jetteen jira carraan kana naafi. Yoo as jala jiraatee ol bahee As gala jira. ha dubbatu taate silaa nuti namni ni balleessa namni shiftaallee ni ta'a shiftummaarraa illee ni deebi'a. Wanni inni jedhu yoo jiraate asirratti ol bahee har'a osoo Oromoon tun dhagayaa jirtu ani shiftummaa tanas niin dhaaba gumaa waan hin balleesseetis niin kafala nama waan kana dalagus niin saaxila jedhee yoo kan dubbatu taate qaama keenyaa karri geessinu hin jiru. Ayyee. Yoo ammoo tanaan Dhaga'u. taate Dubbar. yoo ammoo tanaan itti fufa kan jedhu taate wanni tun isaas hin baaftu boru seenaa keessatti maqallee isa balleessiti nullee maqaa nu nyaatti akka Oromootti qaanfanne wallaahi Oromootu Oromoo ajjeesa gaafa ja'an dur namaan nu ajjeesuu ture har'a nuutu wal ajjeesaa dubbiin tun hedduu nu qaanfachiifti yoo dhugumaan Oromummaan si dhagayamte Mahdii yoo nu dhagayaa jiraatte Mahdii Ahmad Yaqiin yoo nu dhagayaa jiraatte ol bahiiti dubbadhu. Okay, carraa kana naafi Mahdii as gal girtaa. Jaalattus jibbitus nadhaadette nama kiyyaa nadhaadette dhiiga kiyyaa nadhaadette ani Oromoon Arsiis ta Wallaggaas ta Shawaas ta Harargees inni isinitti taphattan kun hundi obboleeyyan kiyya obboleessa kiyya ajjeeftee jirta obboleessa kiyya haati lama takka ajjeeftuuf naaf sararattu hin jiru obboleessa kiyya isatti jeefte sani isaati harka keetiin dachii haatee awwaalte sani obboleessa kiyya ajjeesteerta an as ta'ee ka dubbatu jiruu fi obboleessa kiyya waan ajjeefteef obboleessi ati lama akka ajjeeftuuf natti hin dhaadattu hin jiru yoo jiraate borojjeessi waan takka hawaasa siiseen ati obboleessa kiyya kalamada ajjeesuu fi anaa bakka sani si kaasu taa'in alaali yoo ati osoo bakka sani sin kaafne obboleessa kiyya kabira ajjeefte an dubartiidha yoo nammoo osoo ati nama ajjeefne an bakka sani si kaase ati dubartiidha kuni waa danaafate walii seennu teenyee wallaal ammoo carraa isa dhumaa mucaa kana akka ajjeeftee amantee waan ajjeefteef himtee gumaa mucaa kana akka sirra jiru amantee gumaa mucaa kana akka kafaltus waa adda seentee badii si gale kana fudhattee tokkoon tokkoo yakkoota dhiiga ilmaan namaarratti hogichaa turte hundeef himtee maatii namarraa ajjeefte kana fudhattee akka maatiin kun maatii kee qunnamee gumaa baafatu yoo goote gocha gara jabummaa fi maafiummaa ammatti girtu kanarraa yoo deebite carraa ni qabda teenyee si dhageeffan hin gootu yoo ta'e naamani waan boru dhufu arguuf jiraatta kanuma qofaan si bira kaadaan Asraa'il lallaba qofaaf na teesse miti ati. Assalaamu alaikum Dabbaal. Waalaikum salaam. Haasawaa baroggaa namni haasa'u qacollatti nama dhageeffataniin isaa malee akka hin dhiifne himee jira barinne. Ammaan. No. Amma inni wanni ganaa hin jirtu maaliifi isa si barbaadaniituma seeraa fi heeraan si galee bakka sanirraa isa buqqaasuudha malee akkam jeebar haasawaa isaa keessatti yoo arsii taate jeebar ganallee dhiisuu jee. Arsiin nama barboo. Dhageessanii jirtanii miti. Wanni kun beeki waan akka wantaati misi galee. So haruma biraatiin isaa fi biyya seera qabdu keessa jiranii. So wayii bosona jiranii bosona wantaati miti bakka isaan jiran. Wayii bakka akka uummata qawwee hidhatee mootummaan hin dandeesse yoo uummata jiraatu taate sanbar mootummaa dandeesse. Tanneen biyya heeraa seera telefoona mootummaa fayyadamaa heeraa seera wantaa keessa ta'anii hoggaan fi lubbuu nama karaa deemu baraarii jaanii qabanii ajjeesan. Tuni waan Oromoo fafaati si galee. Bar gurmeessaa kiyya yoo dhiirumatee laale ilmi namaa katti naagaltee fi naggaltee beekuutu goota jaanii yoo naggaltee beekee dhiirumatee ol baheetuma haquma mucaa kanaa dubbateetuma gumummaan akka isa jiru amane laalammaa maatiin kun asii kee maatii isaa kun namuun waan basiidha noolii makiinaa qofarraa kafalla.
amna saa shan saa jan caalle kun rakkota kan qabu qaxxixaali sanuu abbaan isaa abbaa guddaadha yan ganda san keessatti magaalaa san keessatti warra beekamaadha. Milishaa lama qofa barbaachisa maatii mucaa sanii qunnamuudhaaf qaxxixaa namni jara kan harka qabee hulaa mana isaa irra dhaaba adeera isaa eessuma isaa haboo isaa maatiin kun maatii isaa qunnamuu shakkiin qabu kun akka halkan kanaatti itti amana ni goonaa sammuu. Garuu an keessaa ngachaa jiru yoo nama ariifate naggalte geetuma dhufee dhiiguma nama manduraa qofa dubbatee kanaas amanee hanga tokko yoo ofirraa qabbaneessi jechuufi malee dhufee dhiisee waan takkitti sirra barbaadu hin qabnu anis dubatti waa hunda fite yeroo edan rabne guyyaa kana rabne dalagaa irraan oole akka laafuttiin baasee gurbaa kana. Dabbal. Sigalee. Wannin jawni dhiisi laallee namoota akkanaa kana beektaa namnis miidiyaa irratti hin bahini yoo kana taate warri miidiyaa hawwaata akkasiin godhu gareen duuba kana ittistus ni jirti. Akka inni ol bahee waan kana fuudhannees warri dhiibbaa godhu taasisaa isa yoo danda'anii adeemsa biraatiin itti deeman malee yoo kadhatan ol bahee kun ammaas wanna kana jalaa baasuuf isa wanna jalaa baasuuf waan hin beekuuf waan hin godhu danda'u waan hin beekuuf galgala hin godhanne siitaatu taa'ee itti feetu deemee jaalin tureen hangatta kan kadhan. So akkasumatti yoo dhiisan irra wayya malee yoo kadhatan akka waan bira fudhata. Bas. Kanaafuu kadhaan hin barbaachisu isaaf. Amma gabaabdu. Amma inni bikka sanuu jiru. Inni jiba malee iddoo sanuu jiru qaata milikee. Baraasa dhaggeeffadhu. Haasawaa namni haasawuu keessaa beektaa fi ilaallatta. Reefuun tana maal siin jechuu ture bucaan isa cinaa taa'u. Yoo namni maqaa gaaraatiin namni karaa kana dabare siin jeebar. Sigalee. Ammaan tana haa miskiinni karaa deemu kawumaa quban qabne ati tiktaakirraa taa'ee haqa namaa baasaa jecha sigalee yoo karaa san dabare isaan baraarii jaaniiti waan magaara gurmeessaa kun yaadaa miti na dhageeffadhu. Karaa namni dabru hin jiru biroo kee sirri na dhageeffadhu. Nuti isaan caalaan karaa san beekan. Ilaa bakki isaan jiran karaa miti tokko fa'aa beekuu qabdu. Bakki isaan jiran bulchiinsa Saud Arabiyaa miila jala birkaa jechuun sirri na dhageeffadhu. Laa. Karaa namni keenya ittiin dhufu yamani birkaa gad jirti Suudiin guddoon baaba. Karaa miti nam takka qabuu hin danda'an namni isaan qaba yoo jiraate ijoollee hojii dhabdee yaatu qofa achi keessa qabda malee namoota karaa deeman karaa isaanii miti ijoolleen gara kanaatu karaa hin cufne mootummaan Saudii kaawutii wajjin waltee waggaa meeqa saaroo darbu jiru karaa hin cufu. Dhiisa kana doolaan dadhabe karaa cufu. Isaan namni isaan qabu jiran bar nama karaa deemuu miti. Nama Saudii keessa waggaa shan waggaa jaa ture ka dalagaa dhabee deddeemu ka mushaawarri deemuun araba wajjin walii galanii Arabtichi mushawaraan isin deema jee isaan bira buusuudhaan arabni sunu maallaqa isaan irraa fudhachuudhaan arabaan namatti gurguraa jira bira guddaa mushawara. Kanaaf namni isaan qaban hin jiru yoo danda'an amma eedanu laayibii wanatanii kabira jiru aqalanii. Tiktaa gara ta'e sagalee namaa taane yes tiktaa gara ta'e nyaaka namaa baabna eeyyee arguuf jiraatta isa. Isaan warra achi jiru caalaa tiktaa kanarraa kan utuu humna qabnu mucaa du'e kana qofa irra laallatta. Kun shakkii takka hin qabu yoo dandeessan amma gabbaasaa qalaa kan isin bira jiru naa isin eeyyame amma qalaa yoo nama harkaa qabaattan ni qalamta garuu kan hin dagatin. Ila ammoo maal jedhe beektaa ila dhaggeeffadhu nama Alii jedhamu sana nama isaan reeban sana akka namicha araba sana wajjin illee hidhata qabu namichi qabu sun neetooppii didee malee sirriitti innummaan mataa isaa abbaan manaa mucayyoo kana jechuudha. Yaa gurbummaan afaan isaatti bar mushawara arabaa shanii oliin beekasiin jee jira barreeffama yoo dhaggeeffattee jiraate. Exactly. Isaan maal jechuu barbaadeeti nama kan fidan nama karaa deemu osoo hin taane ajajaan ajajanii. Meeqa kaayisii irratti ni galfadha. Okay, kootu jiru isaa meeshaa. Kan jiru innaa isinii ni galchitan dhageessee bikkiteen bikka ta'anii dalagaa miskiinni dhaqee dalagaa itti eeggatu bikkiteen isaan jiran. Maaxarra jechuudha. Malee bakka karaatii miti. Birkaa maaxarraa barra iddoon tuni amma yoon achi jiru. Maaxarri dhaqee dalagaa itti eeggatu. Namni nuti akka kadhannu kuni naaman ijoollee bikka san jirtu ni beekarra guddaa isaaniiti sodaattuu jibduudha buuftuudha amma gurbaan akkana jiru kuni isaan caaltu maqaa galdaatiin maqaa barbaanneen jaarree isaan kana balleessuu ni dandeenyu yoo barbaadu amma inuu kan mootummaa dhiisi. Wanneen isin gaafachuu jiru. Kaameeraa irra qabee naafsi gammee obsi. Hoggaan banadhu isin jee banadhu. Kaameeraa irra isinii qabe yeroo isin tumtan gammeedhaami. Gammeedhaati kaameraa irra qabeettuma asirritti elgadda akkana jettee ijoolleen maa hargee tana baane
akkasitti biraan kedhan goote minaan minjaanitti na aarsu jirani. Tumaa namni likki tumaa jedhee gartee waan tana akka nuti mucaasan tumnu nu godhe gammeedha. Tole ammoo guutaa akka maadii naa deebisee leencoo kiyya tarra takka. Maadii hojii wanni haasoo tan takka hin jiru qolaan dhumatte. Lakki haasawwan sirraa dhagee kana. Dhageeffadhu tarkaanfii fudhachuu barbaadan hunda deemaa irra fudhadha abbaa barbaadan irratti abbaa dandeessan irrattis waan barbaadan godha. Haya waa lama tanaa baasi mucaan du'e awwaaltanii. Nama gartee ganda kee himatu tokko yoo nanas keessatti gartee harka kan hin bira kutu ta'e hangana abbaan kee deebi'ee lammatan dhalchaa akka akka tarakaata goote kanatti. Obse oggu takka mucaan du'e awwaalame mi addanuu baasa. Du'e awwaalame haala kee. Akkana mana duune boo gurbaan. Salam. Aariidhaa akkana jaa jirta gurgurraacha dhiisa kan duune gurbaan deemee. Murteessummaa haadha nama. Hayyee gurra amma maatiin na dubbisu jira moo gurraacha? Gurraacha asii hojjaa jiru. Tole gurraacha keenya laal aariidhaan osoo hin ta'e mee tasgabbaa'ite obboleessa kiyya wama jiru nuyi mucaa kana du'ee moo ni jira? Aariidhaan gabaabduu wanni barbaadanii mee dhaqaa kafaladhaa gumaa keessanis abbaa barbaadanii dhaqaadhaa guuradhaa gumaa keessanis mucaan du'e akka namni akka nuti mucaan kun namni godhees gammeedha. Dhugaa namarraa yoo feetan. Ustaada. Wanni teessanii asirraa haasaa karaa gabaabaa kun feetan deemaa amma laayif irraa facaadhaa waan darkaaffii dandeessan fudhadhaa haala kee. Ciao. Okay. Okay, ustaz, ijoollee si eeggas takka wannoo godhe gaa eegartee maa hojii isaanii? Lakki laalamma wanni takkittiin bar nuti suuritti adda beekuu barbaanne. Ayya abbaan mucaa sanii koo tokko takka abbaa mucaa ol baasa qoy. Abbaa mucaa ol baasa. Mucaa ergee saddeetan geetu abbaa mucaa ol baasa. Takka dabbaalki. Wanni ni uummata kanaaf wanni ni uummata kanaaf suuritti adda baasuu barbaade takka yoo jiraatte mucaan ni jira mun jiruu reefu nutti taphachaa turan mucaan hin jiru du'ee jira. Gurbaan lagatti huccuu dhiqatu kutees hin jiru haasawa isaa isin hin dhageeffanne malee gammeedhaan yeroo ati kaameeraa irra qabdee tuminuun jettu jee reefu immoo huccuun dhiqachuu kutee jee. Si namni huccuu dhiqachuu kute tuminuun jettee hin jedhu beeki. So mucaan reefu jiru san mahdiinis gurraachinis gurraachaatu dhugaa hime malee mahdiin dubbii tana keessaa if baasuu barbaadeeti. Okay. Mucaan cafaqame du'e gruppiin ammaati waa'ee isaaniirraa haasa'u jirtu sani akkuma jirtutti taate isteeppiin lamadaa mucaan kun du'e maaltutti aanaa qofa ka dubbatamu. Okay. Wanni reefu ati Okay, sanga abbaan mucaan leenas jira abbaan mucaan leen dubbisaa kutaka saddeettan abbaan mucaan tiranii. Galatoomi asitti waa takka dabarfachuu barbaada. Ilaalaa abbaan mucaan obbaasi. Shee Hamzaa. Asumaan wannan jalqabaa dursee gaafa waa takka miidiyaa kanarratti fiddanii kaakaa Oromoon waan kaakaa jedhu keessaa irraa qabdanii dhaabbachuu qabdu. Uummati bara kana sobee kakata. Lammaffaa maaliif keessaa obbaasuu barbaade beektaa Kadiroon Hamza? Already informationiin isaa qabamee jira mucaan waataa jira. Maatiin isaa haga sadarkaa biyyaatti information isaan hundumtuu dabbaalfaa bira ga'ee jira. Dabbaalfaa immoo dubbii kana already wanti ijoolleen Oromoo nama jeestee dhoosutu kun immoo Jawaar Mohaammed fa'aa dubbii kana eegalaniiru waan ta'eef rifaasuu guddaatu jira. Kanaaf jedhee dhoossa malee mucaan jalqabumayyuu dubbataa ture. Kan akkati reebaa kan nuun jedhe si'i. Kana jechuun maali? Inni kun areebsisus reebaa kan nuun jedhe si'i. Dubbii tana akka adda baafatanii fi naasa'u ture Marqos Kiyyee. Amma wanni ati pointiin takka tanaa qabattan namni kumni diidamii takka pointii takka qabadda. Mucaan amma nutti haasa'u jiru kun mahdiin yoo sa'a 48 isaan bira taa'e naziiba qaba. Mahdiin amma nutti haasa'u jiru kan isaan bira haasa'u jiru kun ni du'a. Katabaddaa waan tan. Yeroo gabaabduu keessatti maaliif jennaan informationni mahdii waan qabameef mahdiin waan isaan baasuu taa'uuf wanni ta'u hin jiru kabira. Okay? So abbaan mucaadhaa yoo nu dhagayaa jiraate adeeroo nu dhageessa assalaamu alaikum. Ustaaza osoo kinde barree waan takka sirri siibsa ustaaza kiyya waan hin kaleerra hanga ammaatti keessa jiruuf. Dubbadhu. Fayyaa ta'e. Jalqaba irratti
mucaanii gammee jaamuu fi ijoolleen ammaa sirra haasoytu tun waliin turte. Sirna dhaggeeffadhu isaa bakka tana. Evidensi wajjin siya kana baase. Waa'uma ammaan tana mucaa amma gabbu'e mucaan amma gurraacha jaamu kuni nama guddaa gootee ilaaleen. Nama guddaa gootee ilaaleen gurraacha amma haasa'eessan kabaalagummaa haasa'ee bu'eessan nama guddaa hoogganaa liidarshiippii nama warqaa qabuun se'in. Inni mataan isaa ergamtuudha inni mataan isaa wardiyaadha. Wardiyaa eenyuti? Inni mataan isaa wardiyaa nama Mahadii jedhamu kana. Sheekh wanta kan sitti hattuun amala sirraa hin haatu. Okay, Mahadiin amma filima nurra dalagu. Sirriitti siirsa ooyi yoom barte dubbii keessan barree naa kan carraa naa siirsa sirriitti. Kalee isa maal goone si fakkaata? As gubbatti haasoyne. Mucaan amma gammee jedhamu kuni kalee harka Mahadii kana ture. Sheekh sirna dhaggeeffadhu. Okay. Jawwaala harkaa fuudhaniiti nu basaasta jedhanii iccitii keenya baastan jedhanii ugguraa turan. Kalee galgala as gubbatti yaamaa bullee dadhabnee addaan baane. Maal nuun jaan? Ijoolleen isa dhiyaattu. Waan gammeen keessi jiru nuu beeka. Gammeen nu bilbilaa jira. Mana kana cufaa. Guruupii godhaa. Isinirra finna nuun jaan. Mana nama kuma kudhan ka jiru cufnee kunneetti anaa fi maammeen poolisiin faan. Ijoollee dhalaa nama lamaa fi mucaa tokko hamma dura waliin bahin tokko wali finnee haasoyne. Gammeen kun guyyaa kana maammee poolisiidhaaf dawwalee akkatti bakka san dhaqees akkatti bakka san jirus hunduma hime. Hoogganaan guddaan lafa sanii gurraacha amma baalagummaa asii kan osoo hin taane Mahadii amma afaan deema godhu amma suuraa isaa agartu kanaatu hoogganaa guddaadha. Mahadiin kun Arabaa wajjin kontaaktii qaba. Akkuma reefu ofirra ragaa baa ture san. Arabticha kana isaa ergata. Arabtichi kun maqaa mushaawaraatiin ijoollee adda addaa baadiyyaa keessaa guuree fidee isaan bira buusa. Isaan ammoo maallaqa gaafatan. Sirna dhaggeeffadhu. Mucaan gammee jedhamu haasa'uu danda'a. Bakka jiru sanitti isaan biratti olii gad deemanii yoomii haa dalagatanii malee gammee kana ni humbeekan. Gammee reefu maal isinitti hime dhaggeeffanne baraarii lamaa dhufe naan jaan jeebar. Baraarii lamaa dhufe jechuun maal jechuun fuula haaree lamaa dhufe haasa kattaanu. Haa taftiisha goonu jechuudha gabaabumatti. Amma si galtee dubbii? Aboo ani bar fuula haaree haa miti isiin nan harkini malee jeen yaa hoogganaa kiyya. Hoogganaan eenyu gaamma? Hoogganaan amma gaa Mahadii kana. Mahadiin kun bobbahee ture. Hoggaa Mahadiin kun bobbahee mucaan kun dhufee duubaa bakka san seene. Hoogganaan guddaan gaafa alaa galu fuula haariyaa jireedaa baraariin jeen. Haasa kattaan waraana takaasu deema beekadhu. Lakki an fuula haariyaa miti isin wajjin hin jira sin nan beekne malee jeen. Asirratti immoo liibilii isaanii eenyu feenyu akkati adda siibaa. Achii booda isa dhiisan fuula haariyaa kana haqa ilaalama gammee hin sobban. Gammeen amma akkuma isaan jaan kan mucaa qabe kan mucaa fidee isaaniin eege gammeedha. Jarattiin ala ooltee alaatti galte. Gaafa alaa galtu eenyu feenyu galte mucaa amma du'ee gannu kanaa fi gammee kana galte. Achirra dhaabbateetti baraarii lamaa jira jeen. Gammee qo'ee guutakka. Ni dubbataa qo'e. Ustaas sirna dhaggeeffadhu. Baraarii lamaa jira hoggaa jiru tokko mucaa du'ee kana baana lammaffaa gammee baana. Gammeen if maal godhe lakki an keessa ka jedhuun keessaa baase. Baraariin hoogganaan guddaan gaafate sun mucaa du'ee kan qofate jechuudha. Amma gaa baraarii tokko haqabeetti isaaniin eege eenyu gammeedha. Hin ba'u innis tokko naa qabadhu. Ammoo hooggantichi guddichi gammeen waan firraa sodaatan ka gammeen guyyaa kana nutti haasee harka isaaniitiin jira. Anuun ajjeesanii. Yoon bakka tanaa bahee dhugaan inni maasii kan bahu haala namijjeessaa jee haala mijjeessinee fi bakka sanii baafne tokko gammee kana. Amma gurraachi sinjan kan amma baalagummaa haasee kuni koloniidha. Ergamtuudha. Wardiyaadha. Lubbuu faasawa. Reefu osoo gurbaa guddaa kana nuun fidin dura ifi gastisan seenee maal nuun jee. Gurbaan isin amma hattuu jettan kun hattuu miti saayiba kiyyaa ollaa tokko daleynaa nuun jee. Mucummaa nama gurraacha kennuun kun. Hoggaa kana nuun jee gurbaan kun eessa ture isa maddi ture. Akka inni joo kana osoo nuti dhageenyuuti hasaasetti himaa ture jechuudha. Achi booda eega dubbiin jabaattee obboleettiin gurbaa kana dhuftee boochee booda gurbaan ifi as bahe malee gurbaan osoo asin bahin dura gurraachaa bakka buufatee ergachaa ture isa maddii taa'ee. Kanaaf ustaaz amma gurbaan ijoollee sana hoogganu isa qofaa miti obboleettii teenya as galgirti ol baasaa. Abbaan manaa isiidhaan lubbuun jira ol baasaa. Nama biraatii miti sheekan siin jabaran nama wajjin ooyiruu takka dalagaa turan. Arabtichuma isaa kana godhee fi jaartii maallaqa gaafatee. Hoggaa arabtichi gurbaa kana fuudhee karaan bu'e ijoollee nama tumtusanii bilbilee nama karaa dhufu jira viidiyoo bani jeen saddeettanii fi ati wal cinaa ta'a dabbal. Okay, saddeettan viidiyoo na bani abbaan amullis. Viidiyoo bani wal cinatti if cinaa wal kaayaa deema. Goobas. Okay. Dhaggeeffadhu sirriitti achi booda maal godhan si fakkaata hoggaa arabticha gurbaa kana kan jechuudha gurbaan kun saayibee isaa beekadhu waliin dalagaa turan hin dagatin. Haadha manaa tanaan maal jaan mushaawara naa godhee fi ati mushaawarticha kanaaf birreen gara kafali jaan. Ifi immoo bilbilee maal godha gurbaa kanaa mushaawarri kanaa fidu jira akkitti eeggadha jaan. Haala saniin abbaa manaa intala ka wajjin dalagaa ture ableedhaan akka inni diramu godhe. Saamanii bakka sanii hoggaa bahu ammas ifumaa mushaawara godhanii fi jaartii isaarraa maallaqa fuudhanii gurbaan sun akka bakka sanii bahu godhan.
Kan hunda ka godhu eenyu leadership maalat moggaasan Mahadiinu. Kana wanta qarqarra hin qabu. Mahadiin obboleessi isaa tokko Kaayiroo jira. Obboleettiin isaa tokko biyya Arabaa jirti. Ummaan isaa Somaaleedha. Somaalee jirti. Abbaan isaa immoo Oromoodha. Balballeetti jira.